obaatti badheetti nafa. Sanaa jedheetiin dubbii isaa keessa sinseenu yoo nande isan gorsaan isan lola. Dhiisi waan akkasii dhiisi baqa. Isa hagan dandeenye gorsaa yoo narraa fudhate yoo inni fudhachuu didee isa dhiiseetiin warra moon baarikiitti duulee arrabsaa jiru kun waanuma jiru ajandaadha kuni tiktaakii yaani qaama tiktaakii keessaa tokkodha kun ajandaan. Silazii kun qaama tiktaakiiti part of tiktaak jedhama ingiliffaan part of tiktaak jedhama. Kana jechuun maali? Ingiliffa yoo itti makee gaa sorry naaf golcha. Kana jechuun maali? Tiktaakii qaama tiktaakii keessaa amma qaamni miiraa shani jedhama funyaanii ija ilkaanii arraba manaam jedhamu sana jedhamti qaama miiraa tiktaakiiti ajandaan. Kanaafuu Alhamdulillah cammanatti dabala. Kanaafuu isaan arbitu beeka. Jireenya namaa fi jireenya kee walitti fidee fokas hin godhin. Walitti alga masboo mana obboleessa keetiira alga mukaa kamana kan keeti xiqqara. Niiti obboleessa kan keeti dheertuu bareedu shurrubbaan tokko fokkattuu funyaan hin qabne tamana kan keeti siitu sii caala. Namoonni tokko takka jireenya namaa fuudhee jireenya fi keessa galchee rakkata. Hamanaa ofiitiin wallaba abbaa hamanaa ofiitiin wallaba akka beeku uffattee uffachuu rakkatti akka beeku dubbachuu rakkatti akka beeku ta'ee rakkatti. Wayi hundinuyyuu abbaarraa bareedu abbaarraa fokkatu qaba. Amma namni tokko suphee akka haadha faateetti haasaa jedhee kan dandeenye jira. Akka kiyyatti haasoo kan dandeenye. Akka kiyyatti dubbachuu kan dandeenye. Miidiyaa makana qabaatee foolama akka kiyya baate akka kootti dubbachuu kan dandeenye jira. Ammas daldala illee taatee bakka tokko so'afatanii ta'anii daldalaniiti akka tun daldalataa ooltee galteetti akka tun hin daldalata bira sii bira afattee teettee daldalachuu galuu dandeessu. Maaliif jireenya jireenya keetiif jireenya nama inuma wanni akkasumiidhaan jirtu jireenya keetiif jireenya walitti hilaaqe. Inshallah isin ganama galgala keetiif foon nyaataa haa jiraattu soofaa gubbaa haa ooltu dirree qulqulluu saraamikii atirra birtu si caala isa kabajaa sii qaba. Gaafa sii tartee rabbi sii dabarsee abbaa manaa kan kee abbaa gaarii sii godhe haadha manaa kan ta'e haadha gaarii sii godhe waliin jiraattee jireenya walirraa jijjiirtan weelka. Bakka kun hin jirretti ammoo hoore jireenya obboleessa keetii fiddee jireenya kan kee keessa galchite ofin rakkisin beebii wallaa ofin rakkisin jireenya obboleessa kan kee indoom jireenya abbaa keetii iyyuu jireenya kan kee keessa hin galchin qabeenya abbaa keetiitu ofii hin amanin qabeenyuma abbaa kan keetii argitee abbaa si dhalche akka qabeenya keetiitti ilaalin hin qabu jedhi malee hin qabna hin jedhin qabeenya abbaa keetiitu jechuudha. Mari qabeenya abbaa keetii qabeenya abbaa keetiiti qabeenyi kan kee qabeenya keeti. Ana malal osoo inshallah abbaa fedhee waliin kan warqii kiisa buutee waliin osoo manarraa bahee birrii shan kiisa kiyyaa qabu wanni naa ga'u hin jiru. Birrii shan kiisa kiyyaa qabu wanni naa ga'u hin jiru. Because akka barbaade baasuu waan barbaadeen godhachuu confidence itti qaba waan ta'eef. Qabeenya abbaa keetiillee akkasuma. Fedhu si dhoggachuu danda'a abbaan manaa kee. Me fakkeenyaaf abbaan kan kee kasi dhalche qabeenya kana fedhu si dhoggachuu danda'a deemii horadhu siin jechuu danda'a maal goota. Tumtee irraa fuuta abbaa kee hin ajjeeftaa hin qaltaa hin fanniftaa akka goota. Si dhoggate siif hin kennu jedhe. Fuutee miti horadhu deemii uf chaali jiraadhu siin jedhe abbaan kee maal goota abbaa kan kee. Ati qabeenya abbaa kan keetii oorruu abbaa keetii ilaaltee horii abbaa keetii ilaaltee intalata akka harkiftee galtaan. Abbaan mana abbaan kan kee immoo deemii jiraadhu siin jedhe. Carqii takka si dhoggate maal goota. Ati illee tettee heerumte qabeenya warraa ilaalte itti heerumte maal goota. Qabeenya isaa ilaalte ati qabeenya oduu isa hin ilaalin abbaa horii abbaa ilaalte oorruu abbaa ilaalte qonna abbaa ilaalte itti heerumte. Ichi gaafa ammoo abbaan kun dhoggate ati taata hin galta moo hin hafta. Ati taata naga gaafattee deebita. Kiisii teessan qofatti amanaa. Kiisii teessan bichatti. Hiriyyaan kan kee been hadhamisaa nyaannaa siin jedhee manaa si baasee sa'aatii isa waan ittiin nyaattuuf waan ittiin dhuddu si affeeree yoo achi gabbata soo karaa xiqqoo deemtee dheebottee bishaan naa bitin jettuuni marra. Kiisii kan kee keessaa yoo waa qabaatte waa bitta. Misaa nyaadhattee nama waliin baate waan biroo rakkachuu dandeessa. Jasti misaa qofa nyaachuudhaaf nama waliin baatee kiisii kan kee qullaa yoo baate sammuu keetii qullaadha jechuudha.
وايو إن قباتنا في أنا ما بام في رسونا بيلمي قاب هرك كي سوان قبل ما أقول إن منامبو قاب هرك كوكي سواه إن قبل منامبو أب من نبام في رسوكوتنا نجلنا بيلمني إنه من جلس هرك كي سوان قبوكا وأنا كنا من بيكو وأنا رجعوا من بيكو وأنا هجموا من بيكو لبون تندتم واحد دوسي هجمتي قالوا كيسا أنا ما كيسا كان كذي أبدأ شون تندسان كيسا هذا كم كوتين أبدأ أسنيم قاليام أسنيم بويام يعني تيمبو سلايو أسنيم تيمبو أكلماتي أولو ركتنا أكلماتي بولو ركت أكلماتي بولوف براوق عن سلباجي جروف ركنني بر أنا ما والله وانا سنيك مكيسا يرو تقولك أوف ماكي أيو أوف ماكان كوتو أوف تاجل إذا الفرد ينقد دخل الكتاني بيا كنا كيسة تبايزة وبيا أنجرو كنا كيسة تي نمني قرر لكم كاب تاسا يرو تك وقبي ويجراتي وقا كيسة تركتك وقار كلام يوم أنا بعمل قرر لكان إنجرا وفتا بتاني كمان دولا ومخاني إنسان وفتا بتاني كمان دولا ومخاني إنسان قرر لكان تو كنجر أكدورا سارجين اللي إنجرا مور كايرو أمره لا في قرأت الجماعة تايرا إنجرو سارجين أكدوراني سوني دماني أوف بتاني قلني اللي maal godhataniif takkaate guyyaan iida namni hunduu masgiida kami salaanna jedhanii rakkatan beeki suuraadhaaf deemanii bar suuraa ka'uuf deeman waa salaata osoo hin taane suuraa ka'uuf deeman ka salaatullee keessa osoo jiru irra caalaa suuraa ka'uuf deeman suuraa ka'uuf uffata bitanii amma ninti taa'eetuma of gaafadhe uffanni iida bittu kabiro sooma hiika bitte iida sooma hiika bittu kabiro arafa bittu kabiro guyya san takka nu caala nu fattu fidde dola bakeessetis ammalle akkas mee of malala maal ta'alaatame mee of malala maal wa ta'ala dade barriiti tana qulfii lamaan gadi qollofe buna dhaabadhe uffata mana keessa qabu uffadhe hixaana harfadhe والله هيتانا عارفة ده كمان أنا ما توقيتشالي إن كنا ما توقيتشالي اللي مبلي كنا ما توقيتشالي هوان هيتانا تي عارفة ده بنا أونو لده أفهمنا كيسة توم مكان كوتي عارفة ده ركبوتي تيج فوده قدي بوسه كأي ركالة مسالاته بنا تيجي كات تقولي لوك هاتشي كأي ربطي سنة ساعتي شام وجهرة فيه كأي ساعة شام وجهرة فيه والله هندمني ساشا مجهرة فيه ربطت يلا فاقئ دابا قريرا دابا قريرا دسان مموري وطي تيكو هجد يرا وطي ساني نياد ليبي تيك توك كي يعرف ويا لما تاتتري ديبه في مكان كوتي وفقافة أداني ما أولاني وان جتوي أتا وان تقويو itti amante godhumni dandeessa waan jedhu way antakka urmii kiyarraa iida hafeen beeku urmii kiyarraa iida hafeen beeku gizema biyya arabaa jirullee hin deema madaami tiyyaa waliin masgida dhaqa'u jedhu nan dhoogitu guyyaa iidaa san mooq jedhee isii waliin yoo bahe nan dhoogitu numa dhaqee deebi'a achi galee haga kushiinatti uf darbu uffata lafa kaa'e adaa waan takka yoo itti amanan ni godhanii bakka yoo waan jedhu wayin na keessa dhufte mi'a akkuma keessanitti taa'u gaafadha waan tokko yoo itti amante adaa godhuu ni dandeetta itti amanuu barbaachisa waan jettu wayi yoo itti amante wanni ati hin goone tokko hin jiru garuu itti amanuu si barbaachisa yoo ittiin amanin rakkoo itti amantee bishaan kana yoo dhudde buluu ni dandeessa yoo ittiin amanin ammoo mushkilaa guddaa doolaara kuma takka yoo kiisii qabaatte yoo doolaara kuma takkatti hin amanin ati doolaara kuma lama kiisii qabaatte dhaafi amanteen jiraattu jechuudha ofin rakkisina amma jireenya addunyaa tanaatiif wallaa ofin rakkisina anamma giddimaan kolfa ka wanti meeqanatti jiru kana giddimaan kolfa asirratti ka waa meeqa yaadu kana ka ganaa hiirumee ilmoo dhaluu yaadu kana jaarsa akkam rabbi natti qabda fungaa natti qabdamu gurraacha natti qabdamu diimaa natti qabdamu magaala natti qabdamu jaarsa akkam natti qabda jedhaatumaan rabbii kiyyaa uf qofaa mari'ata akkam taati laata jireenyi koo akkam taati jiruun tiyya akkam taati biyyatti fooqee ijaaramu kondominiyeemii finfinnee sani
kiyya godheetiin biteetiin rakkataa kenna namoota kenna tokko dhaabamu maal godha laata roostaraantii biyyatti ijaaramu haadha qabeenyaa taamu ni hiyyoomadhamu akkamta waan kana laalaatu maani ufumaan kolfa of keessatti wallaahi ufumaan of keessa kolfa yaa rabbi jaarsa akkamiinatti qabda jaarsa yaada kiyya galu jaarsa akkanitti yaadu kaawze heeruma sanu sinjala bara wala heeruma jala sanu maabar ni yaada bakka jaarsa gorsa koo dhagahu jaarsa waan itti menarraa fudhatu jaarsa naa jedhu jaarsa naa jedhu mata jabeessa wayitiin na qabda gaafii kiyya bakka gaafii natti mata jabeessa wayitii wayi rabbi na qaba mata jabeessa sayyoo ta'e akkamitti obsuu qaba akkamitti miliquu qaba akkamitti danda'uu qaba bakka ni yaada taa'e gaafii kooti bar yaada kiyya jechu asaabni qawna godhe kiiloo meeqa akka buusee rubeettan asumatti madhee masoo akkuma kana jaalatu jiru kana jibbullee jira ufittiin gammachiisu malee ufittiin gammachiisu gisee asirra dhufee wii jedhee iyyee jedhee naambee alam baay'isa wee oromoon yeroo ammaa kanatti maal ta'e beektanii wallaahi uftee guyyaa hunda na falaqan jettee yoo bootte gaaf ati duute illee waan duute sin seetu oromoon guyyaa hunda na falaqanii jettee rakkadhee jettee asirraa gisee dhuftee bootte ashaangulliitiin aboolcha jira kana odarra osoo nama seenaa kiyya wayii kaaseeti waan ta'ee keessa darbe wayii kaasee dubbadhe ashaangulliitiin boolchaa tun jala kana laal kana oliyyaati borullee dhufee osoo haasa'e ati kanuma haasa'inaan jedha iftaan dhufee osoo dubbadhe abboo hiraariin nufitti gala akkasi bakka guyyaa irraa waan haaraa wayii dhaga'uu fedha waan haaraa wayii arguu fedha jaarsa kiyya arguudhaaf ammoo akka ijji keessan isin keessaa baate akkanatti akkamiin bulti laata siree irra akkamiin ciifti laata jettanii rakkataartan inuma beeka jaarsa kiyya arguudhaaf ilmootii arguudhaaf narraa haasa'uudhaaf suuraa an duraaniin dhiiraa waliin ka'e yaa viidiyoo kiyya kanaa sayaa ture walirra qanaabbartanii guyyaa sargii kiyyaa sanna jala poostii godhuudhaaf akka sammuun keessan cannaqamaa jiru argaa jira amma gaafa fidee jaarsa kiyyaan akkana quba wal keessa keenne akkanatti thank you faajii koo galatoom leenca kiyya gaafa laali jaarsa kiyyaa waliin quba wal keessa keenne akkanatti poostii wal goone jenne fidaniitiin suuraa asiin dura kiisingii tokko fidanii akka nu jala poostii gootan qalbiin tiyya akkanumatti ni yaada amma mee anummaan osoo heerumeetu maali jaarsuma kiyya beelloo waliin gadhiise viidiyoo maal akkamna jala poostii godhan jaartii lammaffaa naasoo godhan misgeentichi kun illee biyya faranjii taa'e maal taate lafee kiyya ta duraa maal taate ilkaantu yaa irraa dhume moo maal taate ta duraanii maal baqa ni yaadata